Isaa kaleessa sochoosuun har'a socho'ee annama akkanaati waan akkanaa hojjedhee dubbatatu hin danda'u. Nuti garuu warri lubbuudhaan jirru kheyrii isaa gaarummaa isaa ragaa baanaaf. Ammas amaanaa maatii mucaa kanaa isin biraa gahuu barbaadu. Nullee akka hiriyoota isaatitti maatiin inni irraa dhalatillee wanti amaanaa jedhan mucaa saboo giddii jedhamu kakaleessa amrii ta'e biyya Dubaay turee gara biyyaa deemee maatii dubbisa jedhee biyyatti amrii ta'e torbee keessatti dalagadhee biyya galee maatii kiyya dubbisee deebi'a jedhee deeme achitti akka hafu hin beeku namni. Amaanaan maatii isaa jedhallee nullee akka hawaasa biyya kana keessa isa waliin jiraataa tureetitti wanti isiniin jennu namni jalqaba deeyni isa biraa qabdan maallaqallee naa ergi jettanii haa ta'u isinirraa liqeeffatee haa ta'u kallattii garagaraatiin isa seentee haa ta'u namni isa biraa waa qabdan inni jalqaba rabbiif jecha dhiisaa fi inni gara gandan deebinee deemee jira. Lakki hin dhiisu yoo jettan nu dubbisa anayyuu na dubbisa. Ijoollee biyya Dubaay kana keessa jiran nama beeytan dubbisa. Maatii isaallee warri biyyatti beeytan dubbisa. Deeyni isaa namni isin irraa qabdan namni isa biraa waa qabna jettan osoo inni qabrii gad hin seenin nu dubbisa haqni keessan akka isiniif kafalamu goona. Yoo lakki waa biraa qaba garuu rabbiif jecha dhiiseef namni jettanillee yoo jiraate nutti hima rabbiif jecha dhiisaa fi osoo inni qabrii gad hin seenin innillee nagahaan akka boqotu. Ka'ammallee nama hujiiti dafqi isaa horiin isaa akka tasaatitti isin bira seenti. Ka horiin isaa isa bira jiru haadha qaba, haadha manaa qaba, abbaa qaba, maatii isaa saniif haa oolu. Yoo barbaachisaa ta'e maqaa isaatiin nama rakkateen haa deeggaramu. Warri deeyniin isaa duniyaan isaa isin bira jirtullee ofirraa kenna. Salaatul janaazaa obboleessa kennaa kanaa fi kadhannaa du'aa'ii obboleessa kennaa kanaa kadhatuudhaaf har'a galgala sa'aatii 6 magriibarraa kaasee mana nyaata kiiloleetitti Dubaayitti walgahii qabna. Namni waa deeyni isarraa qabdanillee koottaa achitti madhaa isinii kafallaa. Namni haqni isaa isin bira jirtullee koottaa fidaa fi maatii isaatiin kenna. Maatiin isaa ammoo wanti amaanaa jedhe warri waa mucaa kiyya kana biraa duniyaa qabdan tasa bakka hojiitii yoo isa seente liqeessitaniif yoo biraa qabaattan duniyaa teessan isinii kafallaa koottaa nutti himadhaa jedhanii jiran. Kanaaf obboleessa keenya kan nu biraa gara andaa akiraa deeme rabbiin isaa haa araaramu, jannataan isaa haa qananiisu, fuulli rabbii isatti haa tolu. Waan hafeen namni zanni irraa qabdan namni tasa afaan keessa wal dhabdan nama hojiiti nama biznasaati tasa namni walitti mufattaniillee yoo jiraate rabbiif jecha afooytuu nuu jedhaafi. Anillee isinillee nu hunduu boru ni deemna. Inniin kun shabaaba dargaggeessa nama fuudhee haadha manaa qabu nama hangin silaa ilmoo hin argatin kichutu cite daa'ima dalagatee duniyaa godhatee duniyaa isaa sanillee osoo hin nyaatin ilmoo argatee ilmoo isaa saniifuu osoo hin dabarsin dhiisee biraa deema. Maal irraa baratta obboleessa kiyya? Maal irraa baratta obboleettii tiyya? Anaaf isinillee ni deema. Namni rabbi sii kennee duniyaa qabaatte wallaahi har'a boru hin jedhini bultii halaalaa ijaaradhu sanyii kee bakka buusi darbi. Har'a boru naa dabartee jireenya gaarii godhadhee mana gaarii ijaaradhee konkolaataa gaarii bitadhee jireenya tolfadhee ilmoo argadha namni jettu hin baallamin. Dhiistee biraa deemta waan ta'eef shabaabummaa akkanaa kanaan dalagattee lafa gannaqxee biraa deemta waan ta'eef ka ati dalagde kana eenyu akka nyaatu yoom akka nyaatu eessatti akka nyaatu wanta ati beeytu hin jiru. Hin nyaadhaa fi hin nyaadhuu hin beeytu. Kanaaf jireenyi duniyaa tama har'a jiran tan wanti an irraa baradhe jireenyi duniyaa sun tama har'a jiraannu tana tama har'a deemaa jirru tana. Ka boruu wanti jedhamu kun baallamni hin jiraadhaan beeytu waan ta'eef boru hin jedhin. Yoo umriin kee fuudhaaf gahe fuudhi ilma namaati waan ta'eef. Yoo umriin kee heerumaaf gahe heerun in dalagatta hin argatta. Har'a innillee dalagatte haati manaa isaallee dalagatte ilmoon jidduu namaa yoo hin jiraanne hagam namatti dhagahama. Hagam garaan namaa gubata. Osoo ilmoo qabaatee dafki isaa kun ilmoo isaatitti ta'a. Nullee ilmoo isaa sanittuu sabarree silaa isa ilaallaa ture.
Kanaaf inni jalqaba araarama obboleessa keenyaa nuu kadhadhaa. Rabbiin nama jannatal firdawsiin qananii isaa haa godhu. Inni lammaffaa ergaan akka obbolummaatitti isinii dhaamu yoo jiraate wallaahi billaahi ooltanii osoo hin bulin anillee isinillee dhaabbannee deemna malee du'aadha. Mucaan kun torbee lama waan hin geenne jidduutti akka gaariitti taphataa ture, akka gaariitti burraaqaa ture, akka gaariitti dalagataa ture. Biyya deemee akka gaariitti ta'u ijoollee waliin taphataa ture. Biyya Dubaay kanatti dheengadda fiigicha maaraatoonii wayittu as ture Dubaay irratti dhufee ijoollee waliin akka gaariitti taphataa ture. Har'a du'e yoo siin jedhan maaltu si dhagama, maalirraa baratta? Nu hunduu du'aadha waan taaneef inni jalqaba wal beeyna warri biyya alaa garagaraa keessa jiraattan akkamitti akka duniyaan namaa nama seentu, akkamitti akka dafqi namaa nama seenu hundi keessan ni beeytan. Akkanuma gaafa namni du'e deeyni namni namarraa qabdan koottaa isinii kafallaa jedhanii boru isin irratti illee nama barbaaduuf deeman. Alhamdulillah obboleessa keenya kana homaa deeyni biraa qabna jedhee namni dhufee nu roorrisen jiru jiraatullee irraa kafalan. Garuu boruu keenyaaf waa walii dhaabna. Namni roorristee dafqa namaa nyaattu, namni miskiina cunqursitee humna namaa nyaattu, namni amaanaa namni biyya naa ergi jedhee sitti kennate fuutee nyaattu, namni amaanaa namni meeshaa biyya naa ergi jedhu fuutee itti fayyadamtu. Wallaahi rabbii tokkicha sodaadhaa. Jaran deeyniin namaa qabrii namaa balleessiti. Hin nyaanna jettanii nyaattamtan. Namni hin qabu naa eeggadhu sii kafalaa jechuun waan tokko. Namarraa fuudhanii ittiin dalagatanii namaa deebisuun waan tokko. Haqa namaatiif amaanaa namaa waan namni namatti kenne garuu roorrisanii nyaatanii karatti hambifatuun waan abbaan namaan hayyamin nyaatuun gadi qala qabrii akkanaattu jira. Du'a dafxaa akkanaattu jira. Osoo deemtu dhabamutu jira. Osoo mul'attu dhokatutu jira. Nama lamallee yoo taate obboleessa keenya kana osoo deemnu of biraa dhabne, osoo dalagatu, osoo hin nyaatin biraa deeme isarraa barumsa fudhadhaa. Namni deeyniin namaatiif dafqi namaa isin bira jirtu rabbii fi gadi gala qabrii kana sodaadhaa, ofirraa kafalaa. Amantii islaamaatitti illee haqa namaa nyaadhu hin jedhu. Amantiin kiristaanaallee haqa namaa nyaadhu hin jedhu. Amantiin maan feete dafqa namaa nyaadhu ka jedhu hin jiru, dalagadhu nyaadhu ka jedhu malee jechaa. Kanaaf wanti ani isinitti dhaamadhu yoo jiraate irraa baradhaa. Isaa araarama kadhadhaa. Nu warri lubbuun jiru ana dabalatee du'aa ta'uu keenna hubadhaa. Nu hunduu akka du'aa ta'ani hubadhaa. Hin deemaarra malee hadha isin afoo dhaabadhee haasaa malee boru anaa kanallee waan biraa dhagahuu dandeessan. Maaliif ilma namaati gaa jabummaa fi beekumsii fi beekamtiin du'arraa nama hambisu waan ta'eef. Gaarummaa, bashaashummaa, koflaaf ta'u osoo taate mucaa kanatu hafa addunyaa kanarratti. Hiriyyaa keennaaf hiriyyaa Muhammad Aljaziiraati. Ammoo haala gaarummaan isaa tasgabbaa'in isaa nama nurra tasgabbaahaati mucaan kun. Nama nurra tasgabbaahaati. Nama hafuura isaa namni hin dhageenye, nama dalagatu. Dhugumatti bakka nama dalagatu. Ani wanti isarraa beekuuf wanti ragaa isaa bahu yoo jiraate nama dalagatu bakka. Biyya Suudaan kana keessa ture rakkoo garaagaraa dabarsee argeera ni beeka. Maalummaa rakkoollee. Biyya Dubaay kana keessatti akka ammoo nama yeroo isaa qisaasessee miti. Nama yeroo isaa dalagaa irra dabarfateedha. Nama jireenya isaa jijjiiratu irra dabarfateedha. Kanaaf rabbiin jannatal firdawsiin isa haa qananiisu. Nafsiyaan martuu ni duuti. Yoom akka duutullee hin beeynu. Wanti walii dhaabnuu fi wanti wal bira kaayannu ammoo obboleewwan kiyya yoomiyyuu eessattuu rabbiin irraan fagaatinaa, ibaadaa keessan irraan fagaatinaa. Yoo kaleessa karaa dogongoraa irra turrellee haa deebinu. Guyyatu dhufaa jira, qabritu dhufaa jira. Irraa baranna ni agarra. Ka osoo nu waliin deemu dhabamaa jirutu jira. Yoo deeyniin namaa nurra jiraattellee qabaattan ofirraa baasaa. Dhabdan abbatti himaa. Yoo jiraadhe dalagadhee sii kafala. Yoo du'e warri kiyya bakka akkanaa jira dhaqii maatii kiyya irraa fudhadhu. Yoo lakki maatii kee gaafadhu jette yoo anta osoo siin kafalin du'ee fi rabbii fi guyyaa qiyaamaatiif jedhii naa dhiisi jedhaatiin himadha. Dafqa namaatiif duniyaa namaa nyaatanii mataa hin marina.
maallaqa namarraa fuutanii sii erga jettanii bilooki nama hin godhina. Maaliif siif hin taane ati haqa namaa nyaattee duunaan situ itti azabama malee abbaan haqaatirraa nyaattee sun duniyaa gubbatti waan hafeefi kaleessallee maallaqa san dalagateetuma fide borullee dalagateetuma argata. Ati ka duuteetu jiruu tanteellee dhabdee akiraateellee dhabda waan ta'eef. Rabbiin addunyaa kanarratti jedhan yoo ati ta'uu batte waan hundaa sii dhiisaa jedha. Yoo dafqa namaatiif horii namaa maallaqa namaa ta'e galgoo qabrittillee gadi galte haga abbaan sii dhiisutti rabbi sii dhiisu. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Biyyoota Arabaa biyya garagaraa kana keessa teettanii warroonni kallattii garagaraatiin duniyaan namaa isin seentu. Duniyaan naman seentuudhaa miti. Duniyaan namaa naman seenti garuu kallattii ittiin seentu sun roorristee fudhattee moo abbatu fedhee sii liqeessa. Fedhee abbaan gaafattee kabajaan sii liqeessee hojjedhu naa kafali yoo siin jedhe hojjettee kafalu. Gaafati duute waan si amanee sii liqeesseef maatii kee irraa deemee fudhata. Ka roorristee nyaattu, ka haqa namaa fuutu, ka amaanaa namni sitti kennate karatti hambistu garuu yaa waylaka moojii keessan waan isin ta'uuf deemtan waan rabbillee isin godhuuf deemu. Waan gaafa guyyaan akkanaa kun dhufte, guyyaan tasaa kun dhufte, duuti tasaa kun dhufte isin ta'uuf deemtan. An kanuma isinitti dhaama irraa baradhaa walis barsiisaa haa ta'u bannu gara rabbii haa deebinu keessattuu tasa kufnaa tasa dhabamna waan ta'eef ibaadaa rabbii haa jabeeffannu. Asumaan namoonni na jala jirtan duniyaa tana dhiistanii deemtan waan ta'eef hin dalagattan malee hin nyaattanii keessanuu hin beeytan waan ta'eef obboleessi keenya hiriyyaan keenya kunu mucaan daa'imni kichuun dalagatee dhiisee biraa deeme waan ta'eef ummata keenya dhumaa jiru, ummata keenya beelaan dararamaa jiru, ummata beeranatti agabuun dhumaa jiru kinoo duniyaa dhiisanii biraa deemaa jiranii hedduutu dhiisee biraa godaanaa jira. Rabbii jedhaa kennadhaa. Obboleessi keenya ka fayyaan deemutu dhibamee torbee takka waan hin geenne keessatti asii biyya deemee bashannanaaf maatii dubbisuuf achitti hafe kinoo. Atillee boru akkana dhiistee biraa deemta. Obboleessa kiyya atillee dhiistee deemta. Anillee dhiisee deema. Nu hunduu dhiisnee deema. Duniyaa gantuu tana hin laalini. Ummanni kee, sabni kee si biratti hin dhumini. Wallaahi duniyaa hin qaba obboleessi keenya dalagatee alhamdulillah. Garuu dhiisee deeme hin nyaanne. Ilmoo qabaatee ilmoo isaatiif hin dhiisne. Atillee boru akkanumatti dhiistee deemta waan ta'eef ummata dhumaa jiru kanaa kenna. Sadaqadhaa. Yoo mana bananii ummata beelayaa kanaan maallaqa guuraa jedhan mataa hin marin astaghfirullah. Wallaahi billaahi duniyaan gantuudha. Duniyaan tun sareedha. Addunyaan tun gantuudha. Dhiistee biraa deemta hedduu dhiisee biraa deemaa jira. Kinoo nama nu beeynu hiriyyaa keenya obboleessa keenya ka waliin jaannee dhuynutu dalagatee dhiisee biraa deema. Atillee boru dhiistee biraa deemta. Yoo rabbiin sodaattan kennaa ofirraa sadaqadhaa. Har'a obboleessa keenya kana yoo kaleessa birrii 10 sadaqatee jiraate. Yoo gaafa nu mana bannee teennee waa guurru 1000 takkallee nu kennee jiraate har'a miiliyoona illee qabaate santurra isa fayyada. Santu boruu isaatiif illee isaa ta'aa jira. Maaliif? Ta duniyaa gubbaa dhiisee deeme nama biraattu nyaata. Ta gaafa sadaqatee santu isaaf ta'a. Duniyaa gaafa obboleessi kan kee hidhamee mana hidhaa jirra. Hidhaa isa baasna as kenni sadaqadhu jenneeni inni nutti kennee santu keeriif isaa ta'a har'a guyyaa kanaaf isaa ta'a. Taan abbaa rabbi nyaadhu jedheentu nyaata waan ta'eef. Kanaaf osoo duniyaa akkanatti dhiisnee deemnu duniyaa shabaabummaadhaan dardarummaadhaan umrii ijoollummaatiin dhiisnee deemnu tana osoo jaalannu osoo ariinu sabni keenyallee nu biratti hin dhumin namni rabbiin sodaattan ummata keenya booranaa kanaaf birmadhaa. Obboleessa keenya suuraa isaa kana argitan shabaaba mucaa daa'ima kanarraa laala duniyaan gantuu ta'uu fi duniyaa akka dhiisanii deeman irraa baradhaa ummataan qarqaara. Sadaqadhaa. Duniyaa keessan sadaqadhaa kennadhaa. Nama rakkatee nyaachisaa. Miskiinaan nyaachisaa. Miskiinaan nyaachisaa. Santu isinii caala waan ta'eef. Yoo bakka deeggarsaatiif bakka rahmataa godhan bakka waa sadaqatan argatan wallaahi dudda hin marin. Namni rabbi hiree sii kennee biyya Arabaa jirtu, biyya Faranjii jirtu, biyya guddatee jirtu hiree tanaa rabbi sii kennee bara. Har'a ati rabbi sii hiree biyya Arabaa keessa jirta, biyya Faranjii, Kanaadaa, Ameerikaa keessa jirta malee, Dubaay, Suudii keessa jirta malee osoo rabbi guyyaa har'aa kana boorana si jiraachisee hoo
Ardaatiin mee osoo yeroo kana Boorana jiraatte hoo osoo waan nyaattee dhugdu dhabdee jiraatte hoo osoo har'a Gujii keessatti dhumataa jiraatte hoo osoo har'a Wallagga keessa jiraattee dirooniin tumamaa jiraatte hoo hiree biyya alaa keessa teettee dalagatu kana Rabbi sii kennee bar. Rabbitu bar ka biyyatti beelessisan illee biyya keessatti hambisee si ammoo carraa biyya alaa sii kennee ka biyyatti rasaasaan dhumu ka beelaan dhumu kana hundarraa ka rakkoon dhumu ka qaala'insa jireenyaatiin gubatee uffixu mara kana hundarraa adda si godhee Rabbiin si akka ati deemtee biyya ambaatitti shaaworii gaarii fudhataa nyaata gaarii nyaataa mindaa gaarii argataa dalagaa gaarii dalagattu Rabbitu si godhe. Eega Rabbi kana si godhe ati ammoo nama rakkate qarqaaruun maaf sitti ulfaata? Maaf sitti ulfaata? Osoo Rabbiin bakka namni dhumuuf bakka beela'ee rakkatu bakka jireenya qaala'insaa san keessa si kaa'ee jiraate hoo eega Rabbi ni'imaa sitti oole atillee oolirra. Eega Rabbi sitti bal'isee biyyaa si baasee biyya ambaa keessatti nama waa fudhatu osoo hin ta'in nama waa kennu Rabbi si godhe kenne atillee ofirraa. Maal rakkoo qaba? Maal rakkoo qaba? Sii bane waan ta'eef Rabbiin waan Rabbi sii bane kanarraa waan Rabbi sii bal'ise kanarraa rizqii Rabbi sii diriirse kanarraa atillee ofirraa kenne. Duniyaan amaanaadha. Rabbitu nama bira kaayata waan ta'eef waan inni si bira kaayerra qoodii miskiina nyaachise. Osoo ol qabdee walitti tuultee irra teettu dhiistee biraa deemta. Gantuu waan taateef duniyaan jiruun duniyaa tun gabaabduu waan taateef jechaadha. Kanaaf wallaalummaadha malee wanta khayrii irratti yeroo ummanni dhumate yeroo ummanni rakkate yeroo ummanni beelee jedhan namni irraa dheessu wallaalummatu itti taphataa jira. Wallaalummaan ammoo baalageedha badduudha. Osoo beekee namni anin dalagadhaaraami anin qabaami Rabbiin beela'uu kanarraa najaa na baase alhamdulillah. Waaqni beela'uu kanarraa na baase galata Waaqaa. Waaqni rakkoo kanarraa na baase galata Waaqaa. Waaqni rasaasaan dhumuu kanarraa na baasee biyya fagoo nageesse galata Waaqaa jedhee namni ofirraa kenna. Kana dagattee siree gaarii irra bulaa shaaworii gaarii fudhataa telefoona gaarii fayyadamaa konkolaataa gaarii oofaa jiruu gaarii osoo jiraattu kana hunda dagattee yoo ummata beela'uuf dhumu ummata jismiin isaa kun irraa luqqa'ee dhuma kan argitu yoo dhiistee bira dabartu maal jechuudha? Maal jechuudha? Rabbii si jalaa baneef rizqii sitti kenne kana hin laaltu? Bakka har'a jirtu bakka kaleessa irraa dhufte yaadattu? Kaleessa anaa fi isinillee bar daaraa turre hiyyeessa turre miskiina turre jireenya akkamii keessa dabarree akka baranne jireenya akkamii keessa dabarree akka geenye tokko tokkoon ka bishaaniin deemeef ka xiyyaaraan deemellee bu'aa bayii fi aarsaa meeqa keessa darbee akka bakka kana ga'e bar hunduu ni beeka. Hunduu ni beeka. Osoo beeynu ammoo dagatuu hin barbaachisu. Osoo beeynu dagatuu hin barbaachisu. Kanaaf namni ergaan kiyya kun isin bira geette ni'imaa Rabbi sitti ooleen hin safin. Duniyaan ati qabdu saba keetiif hin ta'u taanaan beelayaa ummataatiif hin ta'u taanaan rakkataa ummataatiif hin ta'u taanaan wallahi siifuun taatu. Wallahi billahi siifuun taatu. Matfiyaan ummittoonu karaa badiinsaa sii taati. Maaliif? Waan qabdurraa qooddee khayrii ittiin dalagatuu hin dandeessu taanaan siifuu karaa badiinsaa sii taati. Hin nyaattu sitti fakkaata malee hin nyaatta sitti fakkaata malee hin nyaattu. Maaliif? Rabbiin akkanatti akka juwwee siin taphatee ka'ee gaafa kaan osoo ati nyaatiin qabee irraa si kaasa. Warra kaleessa aannan nama obaasaa jirutu har'a beelahee daaree dhumaa jira waan ta'eef Rabbi addunyaa isaa tanarra dondhaa akka keetii ka harki hidhame ka harki isaa waa hin kennine kan namaaf rahmata hin qabne addunyaa kanarra qananiisee Rabbiin hin jiraachisu. Maaliif? Isa kaleessa aannan yoo bishaan gaafatan aannan nama obaasu isa sanuu Rabbiin hin fatanaa jira waan ta'eef. Argitee? Isaa kaleessa yoo ati bishaan kadhattu aannan si obaasu sanuu Rabbiin har'a loon isaa irraa fixee duniyaa irraa fixee samii gubbaa rooba roobuuf jire caamsee ummata kanaaf fatannee ilaalaa jira Rabbiin. Si'ii namaa rahmata hin qabne ammoo hagam Rabbi si fatanuuf ta'a. Si'ii ummata kanaaf rahmata hin goone ka duniyaa malee nama hin laalle ka waa wali qabatu malee irraa waa hin sadaqanne ka waa nama ufii nyaatu malee nama rakkate hin nyaachisne kana fitnaa Rabbi sii qopheessee jiru. Rakkoo boru fuulduratti si eeggattu wallaahi siif Rabbitu wal beeka. Yoo har'a Rabbiin bira waa ol kaayattee beelaaf rakkataa kana hin nyaachisne boru Rabbiin bira maal barbaaddaati? Mee maal jettee Rabbiin kadhatta gaafa duniyaa gaafa qabduyyuu kinoo beelayaan si biratti beelayee dhumaa jira.
kanaaf an kanuma isiniin jedha obboleessa keenya kanaaf rabbiin kadhadha har'a galgala warri Dubaay keessa jirtan warri Imaaraatii guutuu keessa jirtan namni rabbi isinii mijeesse salaatul janaazaa fi du'aa'ii obboleessa keenya magriiba irraa kaastanii hoteela kiiloleetitti nu argamtanii obboleessa keenya kanaaf ustaazonni illee bakka argamanitti du'aa'ii kadhannee fi obboleessa keenya kana akka geggeessinu isiniin jedha. waan hafee dhammoyyuu achitti ol geenne dubbannaa warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan biyyoota garaagaraa irraa warri nu hordoftan ammoo du'aa'ii godhaa fi maqaa isaatiin rabbi namni isin dandeesse yoo bishaan takka illee bittanii miskiina nu obaastan yoo salaattanii rakaa lamallee du'aa'ii kadhattanii amantiin keessanillee namni rabbiin kadhattaniif namni deeyni biraa qabdanillee akkuma jenne koottaa nu dubbisaa irraa kafalla namni haqxe isaa isin biratti haftellee koottaa kennaa fi maatii isaa biraan geenna isiniin jedha. galatooma ulfaadha obboleessa keenyaaf du'aa'ii nu kadhadha hawaasa keenya rakkate beelake haa nyaachisnu duniyaa gabaabduu tana laallee waliin gannu waliin dagannu isiniin jedha waan na hordofaa turtaniif galatooma ulfaadha. assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. nagaatti.